shaanguliti boicha tiktokin irra gubuu deemtan. Qoon ture Ana yeroo takkanaa ture akkasitti akkasumatti koomantii cufa ture. Ayyee itti deebi amma ati saara haasawaa keetti deebi koopiliingi godhaa sheer godha isin jalaa cufeera koomantii ani. Itti akkasumatti ufeeta ani akkasumatti niyyee taaniyyee jedhee poolisni wayii iyyaatiin fiigee taaniyyaa fiigeetiin si dhagaamami. Neetworkii isaa si rakkisuu jira. Isin dhaga'u jirtanii na fakkaate. Taaptaap godhaa sheer godhaa sagalee akkasiin dhageessisu jechuudha. Yoo isin dhagamaa jiraate an akkasitti niyyee fiigee taayyaa fiigee poolisii wayii dhufee poolisichi dhufe sunis na sodaachisee haga na sodaachisee jedhee yoo waan kana himte sirra rakkoo geessinaa naan jedhanii achii fuudhanii anaan jiddaa na fidanii jiddaan tana fidan mana algaa na fidanii na qollofanii guyyaa lama bishaan midhaan hin jenne isin dhagaamuu danda'a. Guyyaa lama qooqaa akkasiin na bulchanii gaaf guyyaa sadaffaa xaayif na deebisanii gaaf guyyaa sadaffaa xaayif na deebisanii xaayif irraa malee naan deemanii caakkaa wayii na fidanii harka kiyya duuban na hidhanii afaan kee pilaastikii na hidhanii akkasiin na tumanii qaama kiyya billaa afaan rirrigaa jechuudha. Yaani siqaayii baajeen irraa na tumanii akkasiin na caccabsanii akkasittiin rabbummaan guyyaan kiyya hin geennee fi hafee jechuudha. Uummata keenya waan akkanaatis jira walii sagalee ta'uun barbaachisaadha. Gizee akkanatti kana keessa jiru ta'aasha dawwaladhee Mubaarak Musaan maatii ni barreessee ta'aashattiin dawwaladhee ta'aashaan waan takkanaa deebisuu dide. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sagaleen keessi dhagamami kiyya. shabakaa kiyyattu na rabbashaa jira saara dhiifama shabakaa kootu na rabbashaa jira sagaleen kiyya deema si dhagama. Hin dhagamee amma deebitee jirtu. Ayyee itti haasawaa kee mee taaptaap godha akka shabakaan kiyyallee hin qabne jira kenna taaptaap godha koomantii illee isinii dhiisame akka shabakaan kun hin qabne taaptaap godha ashaanguliitti boochaa ergina pilis rabbi yoo sodaatan rakkoo micattii tanarra gahee fi akkamitti micattiin tun gartee akkamitti aramni micayyoo tana ajjeeftee illee waan jedhamu maqaa micattii illee isinitti maa jirti micayyoon koopiliingi godhaatii dhageeffadha itti fufeetee masaara itti fufe. Akkasitti anasii qabanii jiddaan na fidanii jiddaan tana fidan mana algaa na fidanii na qollofanii guyyaa lama midhaan hin jenne bishaan hin jenne guyyaa lama mana algaa oolee galgala gaaf guyyaa sadaffaatiif na fuudhanii xaayif na deebisanii kan midhaaniif bishaan hin jenne achii tana deebisanii xaayif gisee na deebisanii reeffa mucattii sina garree mucattii duute sina garree namni safarri sun foolisa qofaadha namichoo warra sunniin illee ilmaa isaanii hunduu foolisa nadhaadhatanii nama takka himnaan lubbuu keerraa bayinaan jedhanii. Yoo booda silkii kan kee fidi laazima sifattashna appii garagaraatti waraabuu dandeetta yoo jedhanii ilaalanii waraabne jedhanii ani appii isinaappiidhaan suuraa mucattii kaasee ture sababbii isinaappii suuraa mucattii na bira arganiif koshaa na fidanii afaan kiyyaa pilaastikaan na hidhanii harka kiyya dudda duuba hin na hidhanii akkasin nallee na tumanii dhakaa lumarran na guuranii akkasin na reebaa turanii. Akkasin natumaa turanii bakka shaadaa deebi'ee yaa rabbii kee jedhee rabbi bakka ilma qabaa nan ajjeesina ilmoo kiyyaraa nan ajjeesina abbaa sin qabu haadha sin qabu garuu abbaaf haadha sin qaba jechuudha kijiba jara harkaa bahuun jechuudha abbaa sin qabu haadha sin qabu nan ajjeesina jedhee akkasitti warwaadde booda gizee namichi gajara morma kiyyarraa akkana na butu namitti luka kiyya namicha jala na harkiftee akkasin namichi dhagaa dha'ee mormi kiyyaas nan cinne anis hafee akkasitti ganaan na darbanii jechuudha akkasittiin jalaa badee alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha rakkoon jiru kana jechuudha hedduu miidhameetuma garaa keessa. Mee amma bakka ansi gaafataa jiru shabakatu barsiisaadhaan itti gaafataa jiru micayyoon tun amma beekaatuma duuba si deebisa maaliifi namoonni hedduu. Micayyoon tuni algaa namtichaa bakka namticha hirriba namtichaa nazafuu seentee achitti namtichi qabatee micayyoon ta'ee gaafate. Mucayyoon anumaa kilaasii qulqulleessuu naqabee ni dhagama mucayyoo osoo an kilaasii qulqulleessu bar duddaduu waan dhufee baabaan na qabate achi uttaalee harkaa bahee jette. Mucaan garuu ija kiyyaan uduu isaan haraama dalaganii ija kiyyaan argee jedhe. Siigale. Akkas jedhee dhufee tumaan mucatti waan akkanaa irra raawwatee jechuudha.
Ennaa akkasi mucayyoon garuu kana himatee bar namichi kuni hadda bichaa miti. osuma sibira jirtu sibe biratti arabni mucayyoo tana morma irraa hurtu. Osoo an akkana bira jiru daa'ima ji'a tokkooti daa'ima ji'a tokkoo fi waggaa tokkoof ji'a 8 udulaa kana nyaachisa kushiinatti. Shaayii nu kobbaayan nu danfistee rabbinaa shaayida. Shaayii kobbaayan nu danfiftee hiikaa kana dhiqee geessine anillee daa'ima waa nyaachisee kaayidee oduma isii hiikaa dhittu. Billaa morma isii qofa ka gangalatee dhiiga samii keessa fichichi jedhu qofaan argeesin jedha. Yaani anin gaggabisa aniyyaatumaan fiigee baadhee keessa gizee iyyusan ollaan naannoo sanii yaa'ee hundinuu warra tokkodha mana sagaltu jira naannoo san manni sagalanuu warra obboleeyyan namichaati. Namni safara san namni takkan jiru lafti badoodha. Dhakaa malee waan takkan agartu. Isfaaltiin hin jiru isfaaltirra fiiddee namni karaarra lufuu sirba'uuf. Jechuudha siqaa'ee baaceedha akkasitti nallee silkiin harkaa fuudhanii aappii imoo waan qabu hunda diileetii googilii qulqulluu godhanii silkii raqama namaan qabu akkasiin kennanii silkii nama dawwaluu hin dandeenye mucatti ammallee akkuma isaanii himu mucayyoo maqaa isii caaltuudha. Ka itti guddatte isiin ijoollee shawaati. Ka itti guddatte magaalaa Dambidoollooti. Siigale. Maqaa abbaa isii hoo? Maqaa isii Caaltu Kamaal jedhu. Caaltu Kamaal Aliyyi. Caaltu Kamaal Aliyyi jedhaati qabadha. Caaltu Kamaal Aliyyiiti. Abbaan maqaa baajee qaba. Caaltu Kamaal Aliyyiiti. Tokko maqaan abbaa ammoo namni biraa beekuun Mustafaadha naan jedhu. Namni beekuun jiru mucayyoo ani ijoollee shawaa jette garuu nama takka namni beektu hin jiru. Mucayyoon ganaa daa'ima silki maayyuu hin beektu. Silki maayyuu imooyyuu hin qabdu. Appii takka hin fayyadamtu hin qabdu mucayyoon. Appii takka hin qabdu. Ganaa daa'ima xiqqishoo wayiiti. Ganaa lafaa dhuftu wayiiti waan takka hin beektu. Miskiina ijoollee gadarii guddatte mucayyoon. Waan takkitti hin beektu. Miskiina rabbiiti jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Dhagahamaa hin jiru. Sagalee kiyya moo ka isiitti dhagahamaa hin jirre jira kenna. Akkam dhagahamaa hin jirre? Sagalee mucayyootti dhagahamaa hin jirre moo sagalee kiyyatu dhagahamaa hin jirre? Mee amma erga micattii san ajjeesanii hoo simaa siin jedhanii fuudhanii eessa si geessanii rakkoo akkamii isirraan gahanii haalli yeroo ammaa keessa jirtu maal fakkaata Saara? Ana asiin aan qabanii jidda na fidanii jiddaan tana fidan mana algaa na fidanii mana algaa na qollofanii na biraa deeman manni algaa dammoo qulfiin qabu riimootiin qollofama manni isaan na fidan suni mana algaa na qollofanii isaanii toofiitii reefa malaa geessuuf deebanii xaa'ifitti deebanii an guyyaa mana algaa ka bishaan takka wanti afaan hin qabu hin jirre ka wanti takka hin jirre guyyaa lama mana algaa bulee gaafa halkan sadaffaatiif guyyaa lama oolee bulee sadaffaadhaaf halkan keessaa saayidaa fidanii na fuudhanii xaa'ifiin na deebisan. Xaa'ifiin haga na fidanillee akkana naan jire namichi. Yoo ati waan kana ka dubbattu taate ana bakkitti liqi si ajjeesna. Waan kanan dubbattu suuraa isiillee qabaatte silkii isiillee qabaatte tasa taate silkii isiillee diileetii godhi. Silkii isiin waduddutti isiin kanaan dura warraa bilbiltuuf. Nu mucattiin hin badde jennaani haashet jenna malee jennaani. Ni yoo barbaadde foolisaa. Nu walii galteedha malee namni biraa ofii rakkoo keessa of geessita malee nu homaa rakkoo nurra hin geettu yoo waan kana baatee dubbattee naan jeenna kookisanii achi takaanii ana silkiin harkaa fuudhanii kooshaa na fidanii harka kiyyaa na hidhanii afaan kiyyaa na hidhanii pilaastikiidhaan amma qaamni kiyyaa udaas bahee si mul'isee akka maleedha ani mul'achuun fedhuu namnis viidiyoo nama waraabuu danda'eeti malee udaas bahee si mul'isee fuulli kiyya na jiru na bocoorame billaan arganii qaamni kiyya dudda duuba karuu kutamee akka nama kunoo nama karaa liiviyaa deemu agarte akka obboleeyyan naachiti godhan san akkasi gogaa kiyyanarraa kakaachisanii jiranii garaa keessa na dhidhiitanii lafa na dhidhiitanii mataa kiyya lafarra na harkisanii mataa rifeensa narraa cicciranii akkasitti na gorra'u sa'aatii allaafee jedhee nyaata bishaan hin jenne guyyaa 3 bulee akkasitti dhagaa keessa na taphataa bulanii akkasitti na tumanii deebee maan narra na ajjeesu waadaa walii galanii rabbummaan namitti matanaa na laaffisee namitti namicha kana na laaffisee
Isiin daa'ima kiyya naa qabdi. Ana mana daa'ima keetti dagalfadhee ganama isaa asitti biraa deemee galgala halkan keessa iddaa ishii bira gala. Isiin daa'ima kiyya oduu ajamte ajjeestee yoo kabaduu dandeettu anadda isii maa ajjeesa. Isiin tola naa oolti malee maal balleessite. Karakkoo qabdu mucattii sarraatanyaa haadha tan teeti. Isii ajjeeftanii isiin ajjeeftu bakka anallee hojiin na ajjeesi jettee narra kuftee. Narra kuftee jechuudha namitti maan namichaa deebite. Gizee isin irra kuftu isaanii inni afaanii funyaanii na jigaa dhiiga isa uffata sana duusee agarsiise bararraaquu dandeettaa jechuudha. As baasee barbaadise mul'isuu danda'a dhiiga jechuudha qaama dhiiga na keessaa jigee Ila jechuudha Oromoo qaama uummata dhiirra. soba jechuun jirtan obbole maali micayyoon tun ragaa wajjin nama yeroo rakkoon kun irra gahee achi hanga tokko itti himatte namoo miidiyaa kanarratti isin beeytan ka itti himattee haga mubaarak fa'aatu keessaan dubbisee rakkadhee na jalaa dubbachuu didan jechuu jirti wanti dubbatamaa jiru ragaa qabatama wajjin maaltu isin kijibsiise si warri koomantii kun ummata bar ummanni Oromoo kun warri koomantii jala sobatan kun al abuu kun ummata harree bayaa jalaa warri isiniin ta'in dhageeffadha maal ummanni nabsee namaatitti Usumman roda zai gane soba soba je ummata hori wallahi warra samu madoshat ba minni no sam isin ima qostani lubbu ilma namati tille ma qostani shanguliti bocha argina please lubbu ilma namati tille ma qostani isin mal qostan mal tu soba ilma namati lubbu ilma namati qosta ma inni isin ummanni horin hay yo isin ite dhageeffadha yo isin intaane dhiisa deema dhiisatti dhiiga mul'isin tiktokin si gura tiktokin nu gubaadis dhiiga mul'isin Soba jechuun jiran islaachi mul'isuu barbaade. Maal ummanni kun? Ifaan kan yeroo isin waan isinitti maxxagaya. Maal inni ummanni kun? Yoo isinii ta'e dhageeffadha. Yoo isin hin taane bayaa jala horiidhan. Maa inni aboo isin koomantii kijibdiin maa inni rakkoo irra ga'uumi jirti. Duratti gara laafoo waan kana keessaan dhufee micayyoon Suud Arabiyaa jirti. Rakkoo akkanaatti irra gahee naan jedhee natti hime. Eega natti himerraa bilbilee gaafadhee micayyoo tana fi takka irra gahe isinitti hima jirti. Micayyoo xalabaa biyyarraa fidanii ji'a jaha gurfaa namichaa soo nabdatu namtichi qabatee sana booda ilmi argee ilmi himee jennaan ilmaan namtichaa micayyoo morma irraa murtee isiniin jedhaa jiran ummata harree dhagayaa koomantii kijibaan barreessina. Maal ummanni mataa keessa nama galsan bar. Hay maal isiniin galu wanti isin himan yoo isinii ta'e dhageeffadha yoo kana isin zeero ummata lubbuu namaatti qoosu wallaahi suma dhugaa isinitti himna bar. Hay maali dhiyaadhiiroo akkamitti rakkoo uummanni keessa jiru isinitti himna nuti. Ashaangulliitti boo'ichaan ergina isiniin jedhan hin dhageettan. Rakkoo akkanaatti namarra ga'e isiniin jedhan kijiba jettan. Yaa uummata horii warra akka horiitti yaa ijoollee koomantii sobattan kun. Itti fufeeti itti deebi saaraas deebati muyitu irraa banadhu. Maali dhiyaadhiiroo. Akkasii rakkoo akkasii keessa ture mucayyoo tanallee sagalee namni beekoo ta'e maqaa abbaa isiitiin maqaa gandeessitiin dubbachuu danda'anii. Beektaa yoo suuraa isiillee barbaadde suuraa isii garaa ilaa si argaa mucayyoo waan takka hin beektu xiqqoodha. TikTok irra viidiyoo takka wajjin waraabee jira mucayyoo. Malee kophatti hin qabu ani aksanuyyuu akkitti hafee viidiyoo suuraa isii TikTok irra waraabeef warri TikTok hin dalanne ani TikTok bifa haarawaan gabbuu shaappii hundaa diileetiin ilaa godhanii jechuudha. Innaa akkasii jechuudha. Amma morma kiyyaa viidiyoo hin bahee yoo mudda dunaa jette mudda rakkoon qabu jechuudha. Uummanni keenya yoo amanaa hin jirre gizee rakkoo san keessa jiru ta'aasha dawwaladhee ta'aashaa yoo barbaadde as baasee wannoo telegiraamaadhiin barreessee fi mubaarakiin barreessee fi saayibtittiiti mucayyoo irriichi jedhamti isiin ijoollee wannooti isiin na hojii rakkataa ture gara laafottuu himtee isii gaafachuu hin danda'anii jechuudha. Isii tasa qaayyaamaa ture mucayyoo irriichi jedhan san qofaadha. Isin barreessaa fi turte mubaaraki waan takka zoor jedhee ilaalle mubaarakiin illee iskiriinshoot godhee gizee inni akkasi barreessaa fi rabbi jedhi rakkoo keessa jira rabbi jedhi gizee jedhu waan takka zoor jedhee ilaalle jechuudha mubaaraki. Geemii taphatee marraa jaamu torba taphatee akkasi bahee. Ta'aashaan sunillee maal taatee jedhee naa barreessee si erguu danda'a. Maal taatee jedhee naa barreessee zoor jedhee nallaallee ta'aashaa rakkoo keessa jira akka malee adagaa badaa keessa jira. Nama kennatti naayimii gizaan jedhuun wanta kan jenne laaleetumaan deebee bilookii kana godhe kan hin beeku tiktookii isaa jedhaayyuu na baasee jechuudha. Achirraa illee sagalee isaa waraabellee hin qabaa barbaadde jechuudha. Dhaqeetiin sagalee isaa kaayuu yoo barbaadde wanti isin hubatu jirtani micayyoon tuni xalabaan jirtu ila dhageeffadha mee uffata kennaa waa godha saara dhageeffadhu micayyoon xalabaan jirtu
Micayyoon barraa ati barraa dalaydaami? Elaa dhageeffadhaa jara kenna. Micayyoon tuni barraa dalagatti. Osoo barraa dalagattuu ijoollee haarawa biyyarraa Itoophiyaarraa dhufte viidiyoon bayii yaa uummata yaa dhiiroo. Viidiyoo abaatu micayyoo yoo ba'uun dirqamatan garuu tari fuulli isii madaa waan qabuuf tiktookiin nu guraa waan jedhamuuf jara kenna. Soba isinitti fakkaatin. Micayyoon tuni barraa jirti ijoollee xalabaa jirtu hojjesuma dalaydu ijoollee biyyarraa haarawa dhufte arabni biraa ajjeefte. Amana fudhadhaa. Isii yoo hanga miidhuutti tumanii miidhaa hedduu rangaan isin himuu jirti gurra isii irraa san isin itti barreessitellee namoota yeroo sanii itti bultee irraa kaasuu danillee kuloo isin himuu jirti. Dhageeffadhaa dubbii sobaatii miti. Gara laafoo yoo jala jiraatte lakkoofsa tokko barreessime. Gara laafoo namni jalqaba micayyoo tana tiktookiin kiyyanarraa gurame jedhee gara laafoo namni lakkoofsa naa kennee micayyoo tun akka rakkoo keessa jirtullee natti hime gara laafoodha. Gara laafoo mee ati lakkoofsa tokko barreeffadhu gara laafoo yoo jala jiraatte gara laafoo.